Yooyyaa ashamaa akkam bultan daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo jimaata muddee 25 bara 2020ti. Odeeffannoo sa'aatii kanaa fi qopheeffannee isin bira gahuu fi argamne jirra. Fagoo fi dhiyoo irraa warri nu hordofaa jirtanii ulfaadha wayyamaa isiniin jechuu barbaanna. Warri biraa akka sagantaa kan dhufe daawwatu yoo barbaadan sagantaa kana qoqqoodaa faffacaasaa waliin nu ga'a isiniin jechuu barbaanna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasa sa'aatii kana keessatti odeeffannoolee jirtuu fi akkasumas yaada kiyya wantoota mata duree kana tokko irrattu isin biraan gahuu deema. Mataan dureen xiinxala yaada irratti dhiyeessutu deemnu Bilsiginnaan Amaaraatii fi Oromoo wal nyaachaa jirti fakkaatti ammoo Oromoon maal godhuu qaba? Wal nyaachi Bilsiginnaa kaammaan tana dhugaa moo fakkeessa waan jedhu irra haasa'uu deemna. Suniin duratu daqiiqaawwan 15 dhuftu kana keessatti odeeffannoo Itoophiyaa ka Oromiyaatii fi gaafa Afrikaatii fi akkasumas odeeffannoo addunyaa gurra isin buusuu deema. Odeeffannoo isin biraan gahuu deemnu keessaa takka lama kunu kana. Benishaangul Gumuz keessattuu ajjeechanii uummata nagayaa godina Matakkalaanaa buleenitu geggeeffameen lakkoofsi nama dhumatee 222 darbee jira jechuudhaan maddii oduu Reuters mootummaa Itoophiyaa waabeffachuun gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhutti ganda tokko keessattuu nama ajjeefame 171 guyyaa har'aa awwaala waliigalaa yookaan boolla tokko keessatti doozariin qotamanii awwaalaman jechuudhaan ganda biraa keessatti ammoo namni 50 ibiddaanii mana keessatti waan gubatee fi isaan ammoo reeffa warra addaan baasuu dadhabne jechuudhaan lakkoofsa nama du'ee akkasii tahuu agarsiisa. Akka mootummaan Itoophiyaa jedhutti ammoo yookaan dubbii himaanii mootummaa Benishaangul jedhutti namni du'e 207 jedha. Lakkoofsi kun 171 fi 50 walittu idaane 121 tahuu deema. Lakkoofsi inni laf kaa'ee ida'ama isa irratti dogongoraa qabaatullee walumaa galatti jechuun namni 121 akka du'e agarsiisa. Reuters akka jedhutti ammoo lakkoofsi nama du'e nama 222 jechuun namni 220 oli ijjeefamuun ammaan tanatti mirkanaa'ee jira jechuudha. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa lakkoofsa namoota ijjeefamellee sabaanii qoqqoodee lafa kaa'ee jira. Odeeffannoo sanii isin biraan gahuu deemna. Garuu saniin durattu mee wantoota jiranii haala ajjeechaa ka ammaan tana gabaafamaa yookaan ammoo himamaa jiru isin biraan haa geennuti. Odeeffannoon BBC'n Itoophiyaa qabatetti hin baay'ee tokko akkuma nama gaddise maatii nama tokko maqaan isaa Kaabelaa Waaqjiraa jedhamu ijoolleen 9 fi haati warraa isaa irraa ijjeefamtee jirti. Ijoollee dhiiraa 5 fi dubartii 4 waliigalattuu irra ijjeefame haati warraalleen ijjeefamtee jirti. Haleellaan kun halkan qixxeen duuba akka ta'e ka dubbate yeroo warri hirribaa keessa turani maatii nam tokko kan namni 10 irra dhumatee fi maatii nam tokko kan namni 13 irra dhumatalleen akka jiru ka dhagame. Ajjeechaan kun ajjeechaa suukanneessaa fi akka malee golgoleessa tahuutti dubbatamaa jira. Karaa biraatiin ammoo daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo haala nageenya Benishaangul irrattu mariitu geggeeffamaa jira. Marii kana bulchiinsa naannoo Benishaanguliitii fi waraana Abiy Ahmed achitti bobbaasee jidduutti godhamaa jira. Aktivistoonni naannoo Amaaraatii fi warri Bilsiginnaa naannoo Amaaraa yeroo ammaan kana hogganaanii naannoo Benishaangul Ashadli Hassan hidhamuu qaba jechuudhaan yaada dhiyeessaa jiranii. Haa ta'uuti malee Ashadli Al-Hassanii ka gulantaa ittaanaa pirezidaantii naannoo Benishaangul bulchaa jiru kunini waraana Itoophiyaa wajjin walgahii irratti hirmaachuun isaa akka malee warra naannoo Amaaraatii fi aktivistoota naannoo Amaaraa dallansiisee fakkaata. Namni jechuun sila mana hidhaattu argamuu qabu ka ajjeechaa kana geggeessuu danda'a jedhanii warri qubetti qabaa jiran raayyaa ittisaa biyya wajjin akkamii walgahii irratti hirmaata jechuudhaan falmii guddaa akka kaasaa jiranii ka dhagahame jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo karaa biraatiin ammoo raayyaan ittisaa biyya tarkaanfii loltoota mootummoota Benishaangul keessa socho'anii balleessuu jalqabee jira. Milkiilee argadhaa jira jechuudhaan ibsa baasaa jira.
milkiin raayyaan ittisa biyyaa argachaa jiru ammoo maal akka tahe ibsiisa hagamma kanatti waan dubbate akka hin qabne ka dubbata. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufetu jira. Odeeffannoo naannoo Benishaangulitti warra ejjeefame jedhamu mootummaan Itoophiyaa sabaadhaan gargari baasee ol kaa'ee jira. Bifuma kanaan lammiileen Amaaraa namni du'e 81 yoo ta'u, Shinaashan nama 50 Agaw nama 36 yoo ta'u, Oromoon namni 40 ejjeefame jira jechuudhaani. Ejjeefamee jira jechuudhaani communication, aadaa, turizimii, ispoortii aanaa bulan obbo Kaasahuun addeessi BBC fi gabaasee jira. Odeeffannoon achiin jirtu sana fakkaata. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo naannoo Benishaangulittu ammaan tana aktivistoonni Amaaraa tarkaanfii fudhatamuu qabu. Naannoon kun diigamuu qabdi jechuudhaani namni akka hoogganaa isaatii duraanii obbo Abbebee Galaafaati barreessaa jiranii naannoon Tigraay illee diigamuu qabdi jedhee kanaan dura jechuun gorsaan Abiy Ahmed Daaniyaal Kabirati dubbachuun isaa mata duree feesbuukii tahee ammaan tan naannawaa jira. Taamiraatee Nagaraa namni jedhama Dirakkoo Federeeshinii Itoophiyaa jedhamee sirni ammaan tana jiru Oromiyaan diigamuu qabdi jechaa jira. Warri aktivistoota Oromoo ammoo maddi rakkoo sirna Federeeshinii Itoophiyaa kana akka sirriitti hojiirra oolchine naannoo Amaaraatti naannoon Amaaraa diigamuu qabdi. Oromoon Amaaraan diigamuu qabdi aktivistoonni jechaa jiranii. Warri Amaaraa Benishaanguliif Oromiyaan diigamuu qabdi jechaa jiran. Tigraay diigamuu qabdi jechaa jiranii. Federeeshiniin ammaan tana ka Itoophiyaa kunini akka jechuun karaa irraa miliqaa jiru ka agarsiisaa jiru. Odeeffannoon keekeen ka isin biraan gayaa jijjiirru kanuma fakkaata. Bilsiginnaan waajirri Oromiyaa haala ammaan tana ilaalchisee ibsa baasee jira. Bilsiginnaan Oromiyaa ibsa baase kanaan ija keenya badhaadhinirraa miila keenya ida'amuu irra hin kaafnu ibsa jedhu baase kanaan diinni keenya kaleessa hanga irratti illee ajandaa bocee xiyyeeffannoo keenya galma keenya guddaa irra maqsuu fi ifaajaa jira jechuudhaan uummatni Oromoo yeroo ammaan tana ifaajee diinaa kana fashaleessuudhaan ajandaa diina jala deemuu didee jechuudhaan akkasittuu dubbata. Tarkaanfilee jechuun mootummaa kana bira uummatni Oromoo dhaabbachuu kan agarsiisu injifannoo juntaa wayyaanee irratti raayyaa ittisa biyyaa onnee itti horuudhaan Oromoon argate jechuudhaan tibbana qonnaa fi horsiisa bultoonni naannoo keenya tarsiimoo badhaadhinaa maatii irratti mari'achaa turanii kanaafuu jechuun ajandaa biraatiin hin deemnu ajandaa keenya irratti jechuun bu'aa buufachaa jirra jechuudhaan akkasittuu barreessaa jiranii. Ibsaa kana jechuun taayee dandaatu barreessee fakkaata. Bakki garitti ammoo yaadii leencoo lataalleen keessa jira. Yaadii leencoo qindoomina uummataa mootummaa badhaadhinaa hundeessee ta'ee mirkanaa'ee waan ta'eef tarsiimoo badhaadhinaa maatii irratti hubannoo uumuun barbaachisaa argameera jira jedhe. Leencoo lataa dhiyoo kana televizyiinii OBN irratti argame. Mootummaan kun mootummaa Oromooti rakkoon jiru. Mootummaa kana uummanni hin hubanne waa'ee kaayyoo mootummaa kanaatiif mootummaa kana uummata barsiisuu qabnaa kan inni jedhe. Leencoo lataa ammaan tana ajandaa Bilsiginnaa isattuu bocaa fakkaata. Tarsiimoo san irrattuu paartiin uummanni akka Bilsiginnaa badhaadhin irratti hubannoo godhu akka deemu ka dubbatamaa jiru. Gosa kana wanni Itoophiyaa keessa deemaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jiru akkuma itti fufettuu jira. Karaa biraatiin ammoo hoogganaan paartii ABN ka duraanii ka ta'u obbo Dassaalany Caannee Taayee Danda'aatii fi deebisee jira. Taayee Danda'aatu jechuun kanaan dura isa kana Abiy Ahmed aangoo gadaa dhiisuu eegi jedheen dubatti obbo Dassaalany Caanneetii fi karaa feesbuukiitiin deebisee fi warra hambaa wayyaanee warra jechuun hambaa isaanii nyaachuu baratee fi warra injifannoo Abiyyiitii fi hojii isaa hubachuu fi qalbii hin qabne ergamtuu qalbii hin qabne jedhee eeginni arrabseen dubattu. Obbo Dassaalany Caanneen ammaan tana jechuun Taayee ifirra deebisee deebii kenneefii jira. Bifuma kanaan ajandaa uummata Amaaraa karaa irraa gorsuu fi Taayee Danda'aafaati waan isaan godhan kana balaaleffate ammallee walumaa galatti iyyuu Bilsiginnaa Oromiyaa balaaleffatee jira. Yeroo ammaan tana aktiviizimiin Amaaraa jechuun sadarkaa guddaallee irratti argame ajandaa mataa isaa boca akka inni jiru dubbata jira. Odeeffannoo kan caalaa isin biraan gahuun barbaachisaa waan hin taane fi falmii kana namni dubbisuu barbaadanii
Abinii fi Bilsiginnaa Oromiyaa karaa taayyetii fi karaa caannetiin waan ta'aa jiru dasalan caannee daanyetiin waan ta'aa jiru dubbisuu dandeettanii Abin jechuun dhaabbata maxxannee Bilsiginnaa naannoo Amaaraatti waan gosa kanattu jira karaa suniin sun akka hubattanii asumaanii isinitti himuu barbaanna. Karaa biraatiin ammoo odeeffannoo takka lama akka gad hafan isin biraan genne gara mata duree kennattu deebina mata duree kennattu deemun durattume ajendaalee dhimmoota lamaan kana dubbannuti. Naannoo Maayikaadiraa naannoo Tigraahii kan naannoon Amaaraa dhiyoo kana qabatte magaalaa Maayikaadiraa keessattuu namni Amaaraa kan ajjeefame 600 jedhamee ture. Ammaan tana caaffeen mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa yookaan ammoo Isee Meeguu kan jedhamu dhaabbata durii Profeesar Masfiin Waldamaariyaam Faatii hoogganan namni Amaaraa kan ajjeefame 1,100 oli jechuudhaani gabaasa dura baasee jira. Lakkoofsi warra dhiyeessee kun lakkoofsa mootummaan dhiyeessee 600 irra adda addummaa guddaa akka inni qabu. Warri ajjeefame kunilleen Amaaraa waan ta'anii fi saba isaaniitii fi eenyummaa isaaniitii fi ajjeefame jechuudhaani akkasittuu odeeffannoo baasanii jiran. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo gabaasa Isee Meeguun jedhe sanillee namni dubbisuu barbaadanii weebsaayitii Isee Meeguu irrattu argama. Kanallee kan caalaa jennee yeroo kenna gubuun akka hin barbaachisne kana karaa biraatiin ammoo ajjeechaa Benishaangulii Gumuziitu geggeeffame. Ajjeechaa Benishaangulii Gumuziitu geggeeffame irrattu callisuu hin barbaadu ni dubbatte pirezidaantiin Itoophiyaa Adde Saahilewarq yookaan ammoo jaartiin sarara diimtuu sararuun beekamtu san dubbatte jirti. Sarari diiman ishii ka qaxxaamurame yookaan yoo caaphu yoo amaarii ijjeefame qofa ajjeechaan gos kana dhaabbachuu qaba jettee dubbatte jirti. Paarlaamaa Itoophiyaa keessatti warri saba Amaaraa paarlaamaan ajjeechaa Amaaraa dhaabuu hin dandeenye diigamuu qaba waan jedhanii odeeffannoo kaasanii jettu miidiyaa hawaasummaa irrattu naanna'aa akka jiru kadhagamaa jiru. Komishiiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaalleen ibsa baasee jira. Ibsa kanaan mootummaan lammiilee nagaa eeguu hin dandeenye jechuudhaan balaaleffatee jira. Bakka ajjeechaan itti gaggeeffame eegumsi hin turre jechuudhaan dubbatee jira. Mootummaan Itoophiyaa waraana raayyaa ittisa biyyaa yookaan poolisii naannoo sun akka inni hin qabnellee addeessee jira. Kanattuu gabaafame. Karaa biraatiin ammoo wanti tayaa jira waan biraatu jira. Dhaabbanni Itoophiyaa Embaa Xabbaaqee jedhame yookaan ammoo dhaabbata abbaa gaarii Itoophiyaa kan jedhamu kasilaa waan mirgoota ilmaan namaatii fi bulchiinsa gaarii hordofu ajjeechaan Benishaangulii Gumuzii keessattuu gaggeeffame kan gaggeesse qaama mootummaa jechuu waan fakkaatu tokko ibsa baasee jira. Ibsa isaa maddii oduu Itoophiyaa Iziyaanii akka waabeffatee gabaasetti ajjeechaa kana kan gaggeesse waajjirri Bilsiginnaa Amaaraalleen dhaabbata kana waabeffachuudhaan akka gabaasetti Benishaangulii Gumuzii keessatti eenyummaa hundeeffatee yookaan eenyummaa irratti hundaa'ee ajjeechaa dimshaashaa kan gaggeeffame kana warri gaggeesse warra bulchiinsa godina Matakkalee bulchuu tahuu isaanii hubannee jirra jechuudhaan ibsa kana Iziyaa yookaan madda oduu Itoophiyaatiif ergee jira. Jaarmiyaaleen Itoophiyaa kan jedhamu caasaleen jira hundinuyyuu Benishaangulii Gumuzii irrattu quba qabaa jiranii ammaan tana Gumuzii irratti quba qabaa jiranii. Mootummaan Itoophiyaa yeroo wanni Amaaraa tahee jedhamu cuftu miidiyaan biyya suni gurri qabatee iyya mootummaan biyya suni gurri qabatee iyya yoo sabaa fi sablammiin bira taate namni dubbatuu fi hin jiru kanattu jira. Karaa biraatiin ammoo propagandanii miidiyaan Habashoota oofaa turan. Miidiyaan afaan Amaaraa dubbatu oofaa turanii televezyiinii Itoophiyaalleen waan bahee fakkaata. Benishaangulii Gumuzii uummata nagayaa irratti ummata nagaa irrattu ajjeechaa dhaqqabee fi bulchiinsi Benishaangulitti gaafatamaadha yookaan bulchiinsi Benishaangul madda rakkoo jechuudhaan ETV'n hayyoota seeraa mari'achiisa jira. ETV'n televezyiinii mootummaa Itoophiyaati. Waan kana qoratee irra hin dhaqqabne garuu yaada gam tokko qofa yaada gama warra Itoophiyaa warra Amaaraa yaada calaqqisuu gam tokko qabatee Benishaangul Gumuzii ummata nagaa irrattu ajjeechaa gaggeeffame hoggansi ናኖ ሰበባ tokko አንድ መንስኤ ነው። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በንጹሃን ዜጎች ላይ እየተፈጸመ ላለው ግድያ የክልሉ ህገ መንግስት
Aandi manseeno heerii naannoo kana madda rakkoo keessaa tokko jechuudhaan yaada kan dhiyeessa jira. Heerii naannoo Benishaangul diigamuu qabdi. Naannoon Benishaangul diigamuu qabdi kan jedhu kan ETV'n yaada gos kana dhiyeessa jira. ETV'n duulaa guddaa naannoon jechuun Amaaraa Benishaangul irrattu geggeessaa jira. Wanni Benishaangul keessatti ta'e gaddisiisaadha. Waan badaa ta'uu hin qabu. Tarkaanfii kan qaamii fudhatu hundi balaaleffatamuu qaba. Garuu gardubbiin deemaa jirtu akka agarsiisaa jirrutti. Karaa biraatiin ammoo maddii oduu Itoophiyaa ka Daani'eel Kibrati hogganu waan inni barreessaa jiru argaa jirra. Maddii oduu Daani'eel Kibrati hogganu Itoophiyaa Press Dirijitiin odeeffannoo guutumaa guutuutti gam tokko barreessa. Kaan ammoo abbaan taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa ka gurbaan nafxanyaa Oromiyaa keessatti fudhate jechuun Andu'aalem Wandoosan Andu'aalem hogganu innis taanaan Benishaangul irratti uummata akka walittuu irratti duulaa banamaa jira. Wanni nama gaddisiisaa takkini maanguddoota Benishaangul Abiyyi wajjin mari'atanii warra gumuzii san hundaayyuu hidhamanii jiran, qabamanii jiran, warra marii Abiy Ahmed irra Abiy Ahmed mariisis irratti yaada gaafatanii, yaada kennanii gaafii gaafatan cuftunuu qabamanii mana hidhaa akka jiranii ka gabaafamaa jiru kanattu jira. Wanni nama gaddisiisaa. Kaan ammoo karaa biraatiin televezyiiniin OBN fi televezyiiniin ETV wanni isaan gabaasanii waan nama ajaa'ibaa tokkotu jira. ETV'n gabaasa isaa hardhaatiin uummanni Qeellamu Wallaggaa magaalaa Dambidolloo Abaawoo 5 irratti duulee jedha. Abaawoo 5 irratti uummati duulee jedha. OBN ammoo odeeffannuma gosa sanii takka qabate dhufe jiraattonni magaalaa Dambidolloo Abaawoo 5 irratti sakatta'iinsi godhani. Itoophiyaan kun oduun kun yoo ilaalamu tokkoffaa oduun kun lamaan uummati duulee ka jedhu akkamii duula godhee jira. Uummata duulchisiisuu ka duuluu qabu, ka sila seera kabachiisuu qabu, ka waraana qabu, poolisii ka qabu mootummaadha. Mootummaan Abiy Ahmed amma kan akka oduu gaarii godhe dhiyeessullee kufaatii mootummaa kanaa agarsiisa. Mootummaan seera kabachiisuu dadhabee, mootummaan olaantummaa seeraa eegsisuu dadhabee, mootummaan ammaan tana jechuun kasira qawwee qabatu kan nagaa buusu kaseera eegu mootummaan. Amma uummataa fi uummata wal nyaachisu horizontal violence jennaan karaa sunitti deemee jira. Uummati sakatta'iinsa godhee jedha OBN. Uummati poolisiidha. Uummanni waraana, uummanni milishaa. Kun hundinuyyuu mootummaan Abiy Ahmed mootummaan Bilsiginnaa hagam tokko akka inni kufee ka agarsiisu. Hagam tokko mootummaan kun dadhabaa akka inni ta'e ka agarsiisu. Mootummaan kun ammoo uummata Oromoo diinomsee, dhaabbata Oromoo diinomsee akka Oromiyaa madda sabboonummaa isii hunda balleessuu barbaadu agarsiisu ta'uu agarsiisa. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo waa takka lama gaggabaabduu sanitti eegi himeen dubattu gara jechuun mata duree waldhabaa Amaaraa kan irra daqiiqaa 10 tokko haasa'uu deemna. Daqiiqaa 2 keessatti oduu fixnee. Waraanii Suudaaniitii fi Itoophiyaa akkuma walittuu gaarreeffatan jechuudhaan maddii oduu Al-Haddas As-Suudaan jedhamtu akka gabaasetti mootummaan Suudaanii lafa daangaa kadeeffachuu barbaadu hundaayyuu deeffachaa jira. Duulaa kana injifannoon xumurraa jirra jechuudhaan dubbata jira. Karaa biraatiin ammoo maddii oduu Suudaan akka gabaasaa jiranitti Suudaanii lafa deeffachuu qabdu ammallee deeffachaa jirti. Waraanni Suudaanii shaakallii gurguddaa goggodhaa jira kaleeffaa jechuudhaan dubbatanii jira. Shaakalliin kun kan godhamaa jiru wayita Itoophiyaa fi Suudaan dhimma laga Abbayyaatii fi daangaa irratti wal dhabaa jiran jechuudhaan gabaafamee jira. Dhaabbanni gargaarsa daa'immanii kan mootummoota gamtoomanii UNICEF magaalaa Daanshaa kan naannoo Amaaraa dhiyaattu qarqara Amaaraa fi Tigraay gubbaa jirtu bulchiinsa naannoo Tigraay turte gargaarsa ijoolleen barbaadu dhaqqabsee jira. Itoophiyaa keessa gargaarsi namoomaa akka bakka hunda dhaqqabuu fi mootummaan Itoophiyaa akka warra gargaarsa nagayaa wajjin hojjetu gaafatee jira. Daa'immanii miiliyoonii 2.3 naannoo Tigraay keessa gargaarsa barbaada. Daa'imman kan dhaqqabne gargaaruu hin dandeenye jechuudhaan ibsaa jiraachuun isaa dhagamee jira. Dhaabbanni mirga baqattootaa hordofuu tokko Eritiriyaa waan naannoo Tigraay keessatti baqattoota Eertiraa irratti gootee guddoo na yaaddessa jechuudhaan dubbata jira. Eertiraan baqattoota ijjeesaa ukkaamsaa biyyattuu deebisaa jirti jechuudhaan himatee jira.
Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kunniin matoota duree oduu guyyaa kanaa kaayisanii qopheessine odeeffannoo keenya akka guyyaa kanaa kaayisanii qopheessine bira dabarre wantoota takka lama ka odeeffannoo keenya jechuun isin biraan gahuu barbaannu takka lama akka isin biraan gahuu deemnu ka waada isin amma isin biraan gaha wanti jalqabaan isin biraan gahuu barbaadu ka jalqaba kuno kana. Bilsiginnaan Oromiyaatiif Bilsiginnaan Amaaraa ibsa walirratti baasaa jirti. Tokkoffaa aktivistoonni Amaaraa ka'aabinii warri miidiyaa hawaasummaa gubbaatti jiru ajjeechaa Benishaangul Gumuziitu gaggeeffame kanaaf Oromummaa sababa godhatanii jiran. Bu'aan Oromummaa kana bu'aan sabboonummaa Oromootii fi diinummaan ummati Oromoo Amaaraa fi qabu kana jechuudhaan odeeffannoo dhiyeessaa jiran. Odoo Oromoon saba guddaa sadaffaa ajjeecha kan keessattuu ijjeefamee taa'u ragaan agarsiisu ajjeefamuu Oromoo miidiyaan warra walumaa galattu dhoksaa jira. Akka inumaayyuu Oromoon Benishaangul Gumuz wajjin ummata bartaaf Gumuz wajjin taatee ajjeecha kana geggeessitee godhaa jiran fakkeessanii dhiyeessaa jiran. Ajjeecha Benishaangul Gumuzii keessattuu tahee kanaan duratti godina Shawaa Kaabatii fi godina Shawaa Lixaa keessatti Oromoon qotee bultoota dhalattoota Amaaraa ta'an buqqisaa ari'aa jirti. Lafti kun bulchiinsa naannoo Amaaraa jalattu haa deebi'u duulaa jedhu babal'aa geggeessaa turan. Duulaa geggeessaa turan kanaan Opiidiyoon deebii nuu kennuu didde Amaaraa miidhaa jirti jechuudhaani miidiyaan maas miidiyaa Amaaraa miidiyaaleen Amaaraa FMOonni televezyiinonni sagantaalee adda addaa qopheessaa jiran. Odoo sun ta'aa jiru wanni Benishaangul kun dhalate. Wanni Benishaangul kun dhalate Abiy Ahmedii aangoo gadhiisuu qabaa jedhan irratti duulan warrees soddaa Abiy akka aangoo gadhiisuu gaafate jedhee anillee gabaasuun ni yaadatama. Abiy illeen karaa taa'ee danda'a dubbii hima waajjira Bilsiginnaa Oromiyaatiin deebii deebiseef warra kanaan hambaa yookaan ammoo harcaatu wayyaanii warra qalbii hin qabne jedhee taa'een deebii deebiseef. Taa'een eegi deebii Dassaaleen Caannetti deebisee Dassaaleen Caannelleen har deebii deebiseef. Wal arrabsaan itti fufe. Bilsiginnaan Oromiyaa ibsi baase. Ibsi baasan keessattuu gaddi hin ibsanne jedhe warri Amaaraa itti ka'e. Raayyaa ittisa biyyaa ka Oromiyaan hoogganamu Oromoon hoogganamu ka Biraanuu Jullaa Galalchaatiin hoogganamu Ashaadil Alhassan pirezidaantii naannoo Benishaanguliitiin wal arge jedhame irratti duulame. Duulii guddaan godhame. Kun ammoo maatii Oromoo biratti wantoota adda addaa uumaa jira. Wanni uumaa jiru keessaa Bilsiginnaan waan kan barbaadde. Bilsiginnaan walamaaf waan kan barbaadde. Amaarii nurratti duulaa jira Oromoon wajjin dhaabbadhaa jette. Kana mata duree ajandaa godhatte. Yeroo ammaan tana duulu guddaa bantee jirti. Nurratti duulanii jirani, nurratti duulanii jirani, nurratti duulanii jirani jedhanii. Lammaffaa Bilsiginnummaan akka Oromoof dhaabbattuu fakkaattu duula ajjeecha Benishaangul kanattuu fayyadamtee heeraa fi seera nafxanyaan barbaaddu diigaafii jirti. Miidiyaa irratti miidiyaa Itoophiyaa warraa gadhiiste miidiyaa warraa Oromoo irratti duulaa jira, Benishaangul irratti duulaa jira, sabab sablammii irratti duulaa jira, heera irratti duulaa jira, maqaa balleessi guddaa irratti bobbaa'ee jira. Gadhiistee jirti. Bilsiginnaan deeggarsa Bilsiginnaan waajjirri Oromiyaa deeggarsa Oromoo barbaaduuf fakkeessullee gaafii Oromoo deebisuutti hin jiru. Deebisaallee hin jiru. Inumaayyuu aktivistoonni naannoo Amaaraa Bilsiginnaan Oromiyaa nu arrabsee jira harree nuun jedhe. Gaafii harreetii gurra hin kenninu jedhee nu arrabse jedhanii deebii deebisanii harreen nu miti harreen eenyu akka taate hin laallaa jechaa jiran. Lachuu harree waliin jechaa jiran aktivistooti warra. Waa takka hubannuti.
Bilsiginnaan Oromiyaa Oromoof lolaa hin jiru. Oromiyaaf lolaa hin jiru. Gaaffii Oromoo deebisaa hin jiru. Oromummaaf lolaa hin jiru. Uummata Oromoof lolaa hin jiru. Quuqa Oromoof dubbachaa hin jiru. Bilsiginnaan Oromiyaa inumaayyuu yeroo kamiyyuu caal diina Oromoo ta'ee meeshaa alagaa meeshaa diina ta'ee hojjechaa jira. Odeeffannoo warri torbaan kan keessa baasee laala. Abaa'oo 782 ijjeesne jechuudhaan uummata nagaa bakka hundattuu hidhaa jiran. Uummatii Oromoo abaa'oo shan irratti duulee jedhanii uummataaf uummata walitti kaasuttuu jiran. Deeggartoota abaa'oo shaniitii fi deeggartoota Bilsiginnaa jedhanii uummataaf uummatii Oromoo akka wal nyaatu godhaa jiran. Harargee keessatti jiraattota Haramaayaa, Qobbootii fi Awwadaay gibiraan kasaarsaa jiran. Sabboontota Oromoo bakka hedduutti hidhaa jiran. Jawaar Mohaammed sababa Bilsiginnaa Oromiyaa man hidhaa jira. Dr. Hussein Kadir sababa warraa hidhaa jira. Hayyoonni Oromoo maqaa warraatiin hidhaa jira. Bilsiginnaan Oromiyaa kan irra guddattee gaabbitee sirrooftee Oromoo dhiifama gaafattee Oromoo wajjin araara buusan jirtu. Ammallee taanaan irri caala meeshaa nafxanyaa ta'uu fi irri caala nafxanyaa tajaajiluu fi irri caala nafxanyaa biratti fudhatama argachuu fi Abiy Ahmedii carraaqaa jira. Silaadoo akkas hin taane uummata Benishaangul ka gaafii nagaa gaafate hin hidhu. Silaadoo akkas hin taane tokkumaan odoo Benishaangul wajjin hin mari'atinu waraana achittuu bobbaase uummata Benishaangul irrattu jechuun ajjechaa hin goosisu ture. Uummata Oromoo ka Benishaangul keessa jiru maqaa abaa'oo shaniitiin duuchaan hin hidhu ture. Dimshaasha hin hidhu ture. Har'a gumuuzii caala Oromoo hedduutti Benishaangul keessa man hidhaa jira. Dhugaadha lakkoofsi Benishaangul ka gumuuziitiif bartaa hidhame gadi hin dhiyaatu. Oromoon ammoo ka waan kan keessa hin jirre lakkoofsi kumaataman lakka hidhamee jira. Bilsiginnaan fira Oromooti miti. Bilsiginnaan Oromiyaa. Abiyyi fira Oromooti miti. Abiyyi diina Oromootidha. Abiyyi nama Oromoo barbadeessu balleessu barbaadudha. Kun gaafii kun shakkii waan takka hin qabu. Nu Abiyyi yoo deeggarrullee yaadirrattuu deeggarra. Yoo morminullee yaadirrattuu mormina. Malee Abiyyi maqaa Oromoo keessaa dhufee Oppiidiyoo jedhama. No, Oppiidiyoon maqaa Oromoo durillee ittiin nu bulchuu fi Oromoo cunqursuu fi malee Oromoo fi Oromiyaa takka taatee hojjattee dhaabbattee Oromoo fi Oromiyaa tajaajiltee hin beektu. Meeshaa diinii hojjattee hin jijjiiramti jennee abdanne warri isaan abdatu hunda nyaatanii garii manhidhaatti naqanii garii ijjeessan. Fakkeenyi Jawaar Mohammediitiif Hacaaluu Hundeessatiidha. Ammallee taanan Bilsiginnaan nafxanyaatiif. Bilsiginnaan waajjirri Oromiyaatiif Amaaraa wanni isaan irratti wal dhabaa jiran kaayoo irratti wal dhabaa hin jiran. Hegeree Itoophiyaa irratti wal dhabaa hin jiran. Wanni isaan wal dhabaa jiran Abiy Ahmed haga barbaannutti meeshaa nuu hin taane haga barbaannutti Oromoo nuuni hin echaa jiraate malee Abiy Ahmed nutti dabee miti. Ka isaan jechaa jiran wanni isaan godhaa jiran. Kana wanni deemaa jira. Kana mi hubachuu qabu. Wal dhaba kaayooti miti. Nurratti wal dhabaa malee nuuf wal dhabaa hin jiran. Nu nyaachuu fi wal dhabaa jiran malee nu nyaachisuuf miti yookaan nu miidhuuf malee nu fayyaduuf miti ka isaan wal dhabaa jiran. Kana wanni Oromoon hubachuu qabdu. Abiy Ahmed nafxanyaattu jibbee bira dhaabbannaan dogongora. Nu kaayoo fi bira dhaabbannaa kaayoof ittiin lolle. Abiy Ahmed wanni nu jibbinuuf sabboonummaa Oromoo jibbee fi jibbina. Abiy Ahmed wanni nu itti duulluu fi gaafii Oromoo ka bu'uura deebisuu fedhii hin barbaadu sirna Minilikii boolla baasee mataa irra nu kaa'uu barbaadaaf lolaa ni jira. Abiy Ahmed wanni nu dura dhaabbannuuf hayyoota Oromoo badii tokko malee manidhaa keessattuu nafxanyaa gammachiisuuf naqee hiraarsaa jira. Abiy Ahmed wanni nu dura dhaabbannuuf
kaayoo Oromiyaa diiguu qaba. Kaayoo Itoophiyaa Minilikii boolla baasuu qaba. Kanaaf dura dhaabbanna. Nafxanyaattu wal nyaate. Dhuga wal nyaachaa jirti bakki garittu. Garuu wal nyaachisi warra kun wal nyaata yaada yookaan ammoo tarsimoo Oromiyaaf jecha osoo hin taane aangoo fi bu'aa warraatiif gara warraati wal dhabaa jiran. Abiy Ahmed nama akeeka Minilikii akeeka nafxanyaan bakkaan baastu barbaadu bakkaan baasu nutti himee nutti dubbate. Kan Abiy Ahmed afaan isaa dhageenya jirra. Gorsa isaa Andargaachoo Tsiggera dhageenya jirra. Gorsa isaa wantira dhageenya jirra. Biraanuu Neggaarra. Abiy Ahmed karaan itti jiru karaan nafxanyaa ijaaruu kun karaa sirrii akka inni ta'e ummati Oromoo hubannoo dhabaaf. Ummati Oromoo hubannoo dhabaaf Minilikii jibbee jedhe nama siidaa Minilikiif dhaabe. Akka biraan nutti miti. Ummati Oromoo dargaggeessi Oromoo wallaala waan ta'eef waan kijibaa kan itti himame. Sunirraa kan ka'e siidaa Minilikii jibbaa. Dargaggeessi kan gaaf tokko jijjiiruu danda'e siidaa Minilikii dhaabeefii jira. Kaayoo Habashoonni Haagaardhaa jechuun lolaafii jiran. Abiy Ahmed Oromoon ka siidaa Minilikii dhaabe kana Abiy Ahmed ka projektii Minilikii bakkaan gayaa jedhe Daani'el Kibret nutti wallaal irraa hubannoo dhabuu irraa kan ka'e jibbaa ummati Oromoo Bilsiginnaa ilaalchise hubannoon isa dabaluu qaba. Leencoo Lataan nutti himaa jira. Leencoo Lataa kan nafxanyaa balleessina nafxanyaan diinaa Oromoo jedhe kakati. Kakalee Itoophiyaan jijjiiramuu qabdi yookaan ammoo diigamuu qabdi jedhe kitaaba barreesse. Itoophiyaa must change or perish. Itoophiyaan jijjiiramuu qabdi yookaan diigamuu qabdi barbadaa'uu qabdi ka jedhe. Har'a Abiy Ahmed ka siidaa Minilikii dhaabee kalee biraa baqatee deemee har'a itti deebi'e. Oromoo waan bu'aa hin beekneef hubannoo hin qabnee fi falmaa jirra jedhe akkasittuu dubbachaa jira. Akkasittuu barreessaa jira. Duubannan jechuu barbaade. Gabaabdumatti. Nafxanyaan karaa Bilsiginnaa Amaaraatiin ergamtuu warra karaa Bilsiginnaa Oromootiin wal nyaachuu warra hak tokkotti Oromoo buusuu danda'a. Garuu tokkolleen kenna miti. Tokkolleen bu'aa nu buusanne yaaduu hin qabnu. Cuftuu diinuma. Nu Oromoon Abiy Ahmed ka deeggarruuf waan Bilsiginnaan Amaaraa warri soddaa itti ka'eef miti. Warri soddaa haqnu barbaannutti maaliif nuun hojjannee ka jedhurraa itti ka'an malee jibbanii mitis Oromoof hojjate miti ka itti ka'an. Oromoof duulee miti ka warri itti ka'u. Haqnu barbaannu maaliif Amaaraa duulaa hin jirre Amaaraa wabuusaa hin jirre ka jedhuun itti ka'an. Kana wanni beekuu qabnu. Kana ajandaan kenni yaada irrattu kaa'uu danda'uu qaba. Abiy Ahmed har'a filannoo irratti yaadii dhiyaachaa jiru yaada Itoophiyaa tokkitti qofa. Filannoo waxabajjii 5 bara 2021 geggeeffamu irratti hayyoonni Oromoo hirmaachuu hin danda'amanidhaa jiran. Filannoo kanatti abaa'oon hirmaachuu hin danda'u, kafaa'oon hirmaachuu hin danda'u. Maaliif? Waajjirri isaanii cufaa, hoggansi isaanii hidhaa, yaadii dirreen siyaasaa irratti dorgoman hin jiru. Badhaadhinaa qofa wanni jira jedhame. Bilsiginnaa qofa. Maqumaaf jiran. Karaa biraatiin ammoo piroojeektiin Minilikii bakkaan baasuu ka jedhu guddatee mul'atee filannoof dhufuu deemaa jira. Nu Abiyyi yaada fafalminu malee Habashaattuu itti duulee, Habashaattuu itti kahee maali miti. Yoo federeeshinii dhugumaan jaalatanii federeeshinii hojiirra oolchanii nu haa agarsiisanii. Yoo Oromiyaa dhugumaan jaalatanii mirga Oromoon gaafatee fi uummati Oromoo gaafate hojiirra oolchanii hojii isaaniitiin deeggarraa malee qabatamaan waan isaan hojjetaniin deeggarraa malee warra Amaaraatiin walii galanii karaa jalaatiin akkas ajandaa uumanii akkas nu soban kan hin taatu. Bilsiginnaan Amaaraa Bilsiginnaan Oromiyaa harree nuun jettee jedha. Harree waliin jechaa jiran. Bilsiginnaan Amaaraa karaa aktiivistootiin harree nam ta'uu laaluu deemna. Dhugumaan lachuu harreedha. Harree wal dhiittu ilkaan wal hin cabsitu. Yookaan garaa wal hin tarsaaftu. Dhiiticha harree kanirraa wanni warri wal miidhu hin jiru. Wanni warri waan tokko wal miidhu hin jiru. Harreen aadaa isii wal dhiitti. Ilkaan wal hin cabsitu. Lachuu warra akka tokkooti.
lachuu warra diinomsee nu laalu. Bilsiginnaa Oromiyaa maali odeeffannoo jettan kan Amaara wal dhabaa jiran jedhamee callisnee ijaa dunuunfannee deeggarsii kennuuf kun eessaan nu hin baasu. Inumaayyuu haala warri ammaan tan itti jiru ilaalchisne akkamiin bu'aa irraa buufachuu dandeenya bu'aa siyaasaa. Akkamiin gaafii Oromoo cimsuu dandeenya. Abiy Ahmed gaafilee bu'uura Oromoo deebisee jira jedha gaafadha sun irratti deeggarsa kennaaf. Jawaar maaliif fide balleessan Jawaar gadaa dhiisu. Afaan Oromoo afaan federaalii godhee jira. Warraaqsi dinagdee Oromiyaa ka jedhu hojiirra oolchee jira. Daangana Finfinneetii fi bulchiinsa addaa Oromiyaa sararamee Oromiyaan Finfinneen Oromiyaa jalatti deebite. Oromiyaa jalatti deebitu miti. Bu'aa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu. Ka pirezidaantiin Amaaraa duraanii Dr. Ambaachoo Mokkonin beekamtii kenneef sana biyyi deebisee jira. Ka wayyaaniin gaafa protestii Oromoo dhumaa kadhachaa jirtu gaafii isinii deebisnee waa hunda isinii goona. Deebisee jira. Deebisee jira. Mani Oromoo duutii itti galaa jirtu kun maaliif? Namni 10,000 hedduu hidhamee jiru kun maaliif? Oromoon kan gaafachuu qaba. Kana yoo Abiyyi kan deebise Abiyyi gaafii Oromoo deebisee dhame. Malee Amaarattu itti kahee jennee wanni nu Abiyyi bira dhaabbannuuf hin jiru. Yaadi biraa. Amaarri gaafiin isaa diriira. Itoophiyaa dullatti deebisuu barbaada. Itoophiyaa nafxanyaa dhaabuu barbaada. Olaantummaa deebisuu barbaada. Olaantummaa nafxanyaa. Kan ammaan tan sabaa fi sablammiin balfee jira. Beenishaangul Gumuzii waan ija banattee beektee fixamaa jirti. Bartaan waan ija banatee fixamaa jira. Sidaaman, Walaytaan, Kafaan, Somaaleen, Affaar irratti duulaa jiran. Yaadi nafxanyaa mo'amee jira. Yaada nafxanyaa mo'am kana irratti sabaa fi sablammii wajjin wal bira dhaabbanne hojjechuu dandeenya. Miidiyaan Oromoo sagalee sabaa fi sablammii ta'uu qaba. Maaliif Beenishaangul Gumuziif yeroo hunda afaan Oromootiin waa isinitti hima. Maaliif Beenishaangul Gumuz Bartaa fi Gumuz maa okomoo shinaashaa akkuma Oromoo cunqurfamaadha. Akkuma Oromoo rakkoo qaban. Akkuma uummata cunqurfamaa sabaaf sablammii Itoophiyaa sagalee hin qaban sagalee ta'uu fi qabna. Sagalee warra dhagahamuu qabu. Sagalee warra ta'uu danda'uu qabna. Ife cinaa hiriirsuu danda'uu qabna. Yaadii nafxanyaa bilsiginnaan nafxanyaa dhiyoo dirree bilsiginnaa irrattuu jechuun tumamee yaadii warra. Yaadi warra Gumuzii fi Bartaa mo'achuu dadhabee facaastee gargari galchite. Miidiyaa qofirra jiran. Kanaaf Oromoo miidiyaa ofii ijaarratee sabaa fi sablammii kanaa fi sagalee tahee yaada walittu qindeessee deemuu danda'uu qaba. Akkasiin deemuun barbaachisaadha. Ajandaa irratti jechuun hojjechuu danda'uu qabna. Kaane wanni filannoo jedhamu kunin bakka Oromoon waan filattuu hin qabnetti bakka Oromoo yaadii isaa dirree siyaasaa irraa haguugamee jirutti bakka sila filatamtoonni uummata Oromoo naatawaa jiran manidhaa keessatti miidhamaa jiranitti bakka sila Oromoon sabaa fi sablammii wajjin hariiroo gamtaa uummachuu dadhaban warri gamtaa Oromoon heedatu sun barbadawanii faca'anii jiranitti bakka yaadni federeeshiniitiif federaalizimii itti hacuucamee jirutti filannoon haala ammaan tanaa keessatti ta'uu hin danda'u. Oromoon filannoo sin qabu, waan filatu sin qabu, waanuma filannoo deemuuf iyyuu hin qabu. Rakkoon Itoophiyaa rakkoo walxaxxuu rakkoo filannoon furtee miti filannoon illee hin hiiktu. Filannoon hin finne, filannoon hin furtu. Bilsiginnaa Oromiyaa ka adeemsi nafxanyaa laf qabsiisuu barbaadu Oromoon irratti duuluu qofa. Falli jiru. Irratti duullee mirga falmannee irraa argachuu qofa. Mormiin, falmiin, miidiyaan, dippiloomaasiin
yoo akkas hin taane abaluu kiyyatti Oromoo abaluu kanattu gandi kiyya abaluu kiyyattu achi jira jennee yoo akkas deemtan gabrummaa bara baraatii fi if dabarsinee kennaa if saaxilaa jirra. Kunin qabsoo Oromoo ni miidha ni galaafata. Waan goonu keessatti hidhamtoota siyaasaa Oromoo dagachuu hin qabnu. Bahar Daarii Gondar irra dhufaniiti miti ka Jawaar Mohammad hidhe. Nu waa hidhuu jechuu danda'an. Ka Jawaar Mohammad hidhe Abiy Ahmedii ka masaraa 4 kiiloo jiru isaadha. Ka Baqqalaa Garbaa hidhe isaadha. Ka Abdii Raggaasaa hidhe isaadha. Ka Dr. Hussein Kadir hidhe isaadha. Ka hayyoota Oromoo hiisisaa jiru isaadha. Isa kana kanu ijarraa buqqifachuu hin qabne. Diini kenna. Adda durummaadhaanis waan namtichi kun nu godhe abbaan fedhi Itoophiyaa fedha bulchu. Diktaatarii saba kamiyyuu gos kanayyuu godhuu hin danda'u. Waan Abiyyi nu godhe. Bilsiginnaan wal nyaattee jirti. Wal nyaachuu isaanii haasawaa waan tokko garuu nuuf wal nyaachaa hin jirtu. Nurra wal nyaachaa jirti. Kan beekuu qabna. Kun jechuun maal Abiyyi biyya bulchuu dadhabuu mootummaan isaa bibittinnaawaa jiraachuu har'a poolisii fi waraayyaa ittisaatiif milishaadhaan nagaa buusuu dadhabee uummataaf uummata walitti kaasee horizontal violence garasitti biyyi geessaa jira. Bakkiti cuftuun Itoophiyaa keessatti bakka jeequmsa taatee jirti. Kan ammoo hawaasni addunyaa akka inni beeku duula dippiloomaasiitiidhaan saaxiluun barbaachisaadha. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kan irratti yaadii kan kennadde kana fakkaata waan nu daawwattan hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa warri jechuun ayyaana guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoosii kabajanii bagaa ittiin isin gahee jechaa jirra. Torbaanii kunniin torbaanii ayyaanati Kirismaasittu jira waggaa haarawaattu jira namni aadaa ayyaana waliin dhufe kabajuutu qaba. Haa ta'uuti kunni koronaa vaayirasii akka malee hammaachaa waan jiruuf yeroo ammaan tana walitti dhufuun hin barbaachisu. Kittibaata yookaan immoo tallaallitu jira jedhamee of dagachuun akka hin barbaachisne kan dubbatamaa jiru. Dhukkubni koronaa vaayirasii yeroo ammaan tanatti sanyiin vaayirasii haarawni argama akka jirutu dubbatamaa jira. Kanaafuu of eeggannoo godhachuun ammallee taanaan walitti dhufuu baay'isuu dhaabuun dhukkuba koronaa ofirraa fi maaskii godhachuu fi gargarii faffagaachuun barbaachisaadha. Harka akka gaarii dhiqatanii maaskii godhachuun akka malee barbaachisa. Sanitaayizeriin harka goffachuunis barbaachisaadha. Dipaartimentiin fayyaa Minisoota akka jedhutu sila aadaan amantii kiristaanaa Kirismaasii gareedhaan kabajama. Haa ta'uti malee haalli ammaan tana rakkisa waan ta'eef virtually online wajjin kabaja wajjin nyaata nyaadhaa telefoonadhaan yookaan viidiyoodhaan wadaadha malee walitti dhufuun hin gorfamu jedhamee jira. Namni tokko dhukkuba vaayirasii irraa koronaa vaayirasii irraa bilisaa jedhee yoo qormaatii isaa agarsiisallee haga qormaatan duraati malee qormaatan duubatti waan tahuu fi wabiin hin jiru jedhee jira qormaatii suniin. Kanaafuu of eeggachuun barbaachisaadha. Keessattuu bakki amantiin kaatolikii kiristaanatti kabajamtu guddaan Phaaphaasiin kaatolikii iyyuu sagantaa isaa akka durii uummata guddaa walitti qabee dhaamsa dabarsuu hambisa jira. Kanaafuu bakka kabaja ayyaana kanarra irratti gargarii faffagaachuudhaan walitti dhufuu xiqqeessuudhaan dhukkuba koronaa vaayirasii akka ittifamu dhaamsii darbaa jira. Biyya hedduu keessatti koronaa vaayirasiin amma bifa haarawaa ta'een faffaca'aa miidhaa dhaqqabsaa akka inni jiru kadhagamaa jiru. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo waan nu daawwachaa jirtanii fi hedduu isin galateeffanna. Oduma ammaan tanaayyuu oduu ilaaluu jiru hoogganaan paartii mormitoota Maalii Sumaayilaa Siisee namni jedhamu dhukkuba koronaa vaayirasiitiin du'ee jira jechuudhaan maatiin isaa ibse jechuudhaan Aljaziiraan gabaasa jira. Pireezidaantiin mootummaa Firaansii Emmanuel Macron dhukkuba koronaa vaayirasiitiin qabame ammaan tana akka namirraa addatti baasee gabaasuun kennee yadatama. Dhukkubni koronaa vaayirasii yeroo ammaa tana sodaa addunyaa guddaa ta'e akkuma itti fufettu jira. Keessattuu yeroon kun yeroo qufaallee waan taateef koronaa fi qufaa walitti miidhaa guddaa dhaqqabsaa jira. Waan daawwattoonni hordoftaniif hedduu isin galateeffanna. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo tamsaasii keenya akka sa'aatii kana hagasuma halkan dansaa guyyaa dansaa isiniif haa ta'uuti. Nagaan nu oola nagaan nu bula.